Anamma yaadee kan iyyaannani waa takka kuni hin taayyaannani mataan kiyya kana na dhukkubee kadheen gadda sun eenyuman fide eenyuman natti erge mataan kun akkana na dhukkubaa ture. Amma immoo kunoo birriidhaan nabbitanii ana nama raaju. Ofii maraattanii wallaahi ofii maraattan namni nama boolla qotu deemee yeroof malee ofuma keessa bu'a. Namticha faana akkana walii galanii kana guutuu ogguu gootu sagaleen hin jira. Sagalee sanallee amma ol baasuun barbaadu maali yoo jettan namtichi kiyya anaan naas xanaqaqee jira jechuudha. Sagalee kiyyas sagalee namootas takkallee ol hin baasin yoo feete ofii keete akka feete qaage jedhattan ani dalagu duuballee ni beeka himeetuma ifa galaa jechuudha malee sagaleen ni jira. Innaa ogguu arabbicha faana walii deddeebisan doolaara 100 qabdii si kenna. Namtichi kana naa maraachi ishee kana jechuudha. Maaluma sin gootee nullee ka jibbinuuf nullee kan ishii jibbinuuf keessa kiyya jiraan isii himma. Mee ati naaf himi maal isin gootee haati sakkee warii jedheen haati sakkee warii jechuun beeku warri biyya kanaa ummu haaruun naan jedhanii. Assalamu alaikum ashama arkafune kabajamtoota furriftoota waan koo shojjirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyyeessin qaqqabu jecha waan koo narramaan luuf qabattee dhuftee jechuun keessa waan hin oollega garuu osoon gara yaada dhufetti hin galiin ijoollee hedduun keessan yaada naa kennitaniin hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Yaanni isin naaf kennitan hundi anaaf naa ta'ee jira na gargaaree illee jira itti fayyadamee illee jira jechuudha. Koomantii dubbisee koomantiin keessan hedduu tokko na fayyadee jira. Guddaa galatoomaa jechuu barbaada. Warreen immoo du'aa isiif goonaa yaa waan koo rabbiin qabdaa omaa hin taatu inshaallah bi'iznillah jettanii gorsa adda addaa naaf kennitanii karaa keessaallee koomantiin illee wallaahi hunda keessa maqaa dha'ellee hin danda'u hundaafiyyuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon guyyaa lama dura isiniif gadhiise agartanii jirtu ulaa kiyyaan kwaakwaanii kiisa namatti kennanii hollaa kiyyatti ana summiidhaan na ajjeesuuf jecha waan hin godhamiin hin jiru jechuudha. Ijoolleen hedduun akkamitti fudhattanii zaalikaatu waan mana keessa waana keessee deemte isiniif fakkaatee la zaalikaan ani waan mana keessa naa keessatti akka hin jiru sirriitti ofirraa eegaa ture. Ana caalammoo rabbumaan na eegaa ture jechuu barbaada. Kanaafiyyuu amma waan ajaa'ibaa tokkotu uumamee jechaadha ammoo. Ani gaa yeroo darbes ni beektanii dubartoota meeqa mana hidhaatti naqee agammaatu deddeebi'anii gaafatan illee namoota isaan anatti erge himuu hin barbaanne haa ta'ani rakkoo hin qabu garuu achi keessa ta'anillee amma shira guddaa waan natti yaadantu jira jechuudha. Shirri kun akkamitti dhufee akkamitti bartee eessaan argattee naan jechuu dandeessanii asinis bahanii achinis gaa anaan na jalaa bahuullee hin danda'anii jechuudha. Kuni humna kiyyaan miti. Jabina kiyyaanii miti dandeettii kiyyaanii miti kan narra jiru rabbii kiyya tokkicha dabarsee funaanee natti kenna jechuudha waa marayyuu. Gudiin alaala kadheen gadda naaf ergame sun maaf ishiin kotteessiin maaf ishiin raateessiin maaf ishiin jaanjessiin namtittii kana hidhee maan hambisiin jedhanii ammallee dubartii bira na erganii jechuudha. Dubartii na ergan sana yaa waan koo akkamitti bartee yoo jettan namticha waan kiyya qabatee jiru sana uftaan kun karaa isaa dhuftee jechuudha. Yeroo muraasaaf yaani torbee tokkoof haa taatu guyyaa 3-4 haa taatu nama wayiif maallaqa kenninee ulaa kee bira nama haa dhaabee haa ilaalumee jedheni maaliifiyyuu nama kana ka addaan baafatu dadhabne asiin jenne achiin jenne litmaa kanaan dhokatanii kijibaan akka nama musliima nama beekumsa qabu ta'anii nama balleessaa jira ulaa kee bira. Nama haa kaa'u jedhee nama naa kaa'e maallaqaan jechuudha. Arabniin ani bira dalagu kunii jechuudha. Sagalee isaa ol baasuun barbaadu maaliif yoo jettanii anaaf jecha namtichi kun waa meeqa godhaa jira. Waan inni asirratti hin baasne hedduutu ture. Anaaf jecha waan hin ta'in hin jiru jechuudha. Warreen ani bira dalagu namtittiillee ta'e namtichallee ta'e ijoollee namtichaallee ta'e akkanan na eeganii jechuudha. Anaan akkanan hin miidhan. Isaan inda'u dhiisii mana sana cuccufiiti kootu nu bira taa'ii. Abbaan manaa kee hin jiru maal qabda sinaan jedhan immoo ani waan fedhes ta'uka nama wal jaalattan faana alaalumatti jedheetumaan kabajaa kiyyaafillee kabajaa isaaniifillee jedhee manuma kiyya naa wayyaa xiqqaattus bareeddus fokkattus mannuu fi manuma ofiiti jedheen malee isaan ilmoo kee wajjinuu galii ijoollee kee mucaa kee mana barumsaa yoo ta'e shufeerri sii geessa naan jedhanii jiran jechuudha. Garuu immoo arabatti hagana fudhatu hin barbaanneefan. Kanaafiyyuu namtichi kun tooftaa kana fidee eega gaafa
kiisni sun mana kiyya seeneeti ani nama asnaa kaa'ee jira jechuudha namichi taarikadha kun kaarraa kun jechuudhaani haalti tokko lattamattee jirti maaliif iyyuu ani egaa waan inni diina hedduu qabuufu firri kiyya kamii diinni kiyya kamii addaan beekuu waan hin dandeenye of shakkaa deemanii dhuguma dubbatu namuma na jaalatee namuma natti siqu kanaan hin sodaadha of eeggadha maaliifu namni kun ka maallaqni haadho wal nyaachisti fira wal dhabsiifti obboleeyyanuu wal dhabsiifti kan jedhu jira maallaqaan kan na caalan yookiin maallaqaan nama balleessuuf kan yaalan hedduu jira magaalaa kana keessa maafiyaa jechuun maafiyaa ijoollee keenya jechuudha ijoollee hambaa dhiisa ijoolleen hambaa dalagattee jiraatti karaa mataa ishee jiraatti keenyatu walitti ka'e malee keessatti dubartoonni namarratti qabsaa'anii irsaaf niitii walitti oofanii irsa namaa fudhatanii ganda siiriirra deemanii waa balleessu malee ijoolleen keenya waa takka tolchaan jiranii kanaaf iyyuu ani waan of sodaataa deemuuf obboleettiin keessan bitaaf mirga kiyya laallataa deema okkuman dura mucaa kiyya fuudhee mana barumsaa deemu na laalti dhaabbattee jechuudha. Shakkeetumaan mucaa koo wajjin gaadhee hin dubbannee deebi'ee namticha achi dhaabbatus illee arabadha. Ganamarraan asuma jira namtittiin kun inuma foolatti hin dandeetti asiif achi deemti akka midhaa itti dubbadhu jedhe biyya kanatti immoo biyya shari'aan jabdu kanaaf iyyuu namtichi ani itti haa dubbadhu maal barbaadda haa jedhuuniti mee waan ishiin jettu laalaa jedhee namtitti itti siqee gaafate jennaan ani naman barbaada jetteeni namni maal nama akkamii barbaadda ani siif himaa ani safara kanadha ani naannoo kana jiraadha jedheen naannoo kana jiraat ta'ee namtitti amma daa'ima mana barumsaa geessitee amma immoo kobaas deemte kana ni beektaa jetteen hin beekaa jedheen eessa beektaa jetteen ishiin an asuma beeka garuu warri naannoo kana akkanatti manitti namtittiin kun mujriima badduudha jedhanii ani jibbaa arguma ishiin fedhu jedheen mucaan kun laala maaliifuu namticha kiyya waa hedduu gorsee as kaa'anii jechuudha. Jennaan ishiin illee daftee maal jette anillee ishuma jibbaa balleessu barbaada jette. Hayyee namtichi illee ka walii haa gallu walii galan. Maalirra walii galanii amma qabdii $100 sii kenna jette namticha. Qabdii $100 sii kenna namtittii kana ajjeesillee hin jennu daa'ima ishiirraa maraachi yoo sii danda'ame waan bishaan keessa buufamu. Yookiin waa takka godhamu nutu sii fida akkana gochuu ni dandeessaa jiru ani amma yaadee kan iyyaanni waa takka kuni hin ta'a iyyaanni ani mataan kiyya akkana na dhukkubee kadheen gadda sun eenyuman naa fide eenyuman natti ergee mataan kun akkana na dhukkubaa ture amma immoo kunoo birriidhaan nabbitanii ana nama raachuu ofii maraattanii wallaahi ofii maraattan namni namaa boolla qotu deemee yeroof malee ofuma keessa bu'a. Namticha faana akkana walii galanii kana guutuu ogguu gootu sagaleen hin jira sagalee sanallee amma ol baasuun barbaadu maali yoo jettan namtichi kiyya anaan naas xanaqqaqee jira jechuudha sagalee kiyyas sagalee namootas takkallee ol hin baasin yoo feetu fi keeti akka feete qaaqi jedhe akka ani dalagu guutuu ballee ni beeka himeetuma ifa galaa jechuudha malee sagaleen ni jira. Innaa ogguu arabdicha faana walii deddeebisan $100 qabdii sii kennaa. Namtittii kana naa maraachi ijoollee isheerra ana jechuudha maaluma sin gootee nullee ka jibbinuu fi nullee kan ishii jibbinuuf keessa kiyya jiraane sii himma mee ati naaf himi maal isin gootee haati sabkee barii jedheen haadha sabkee barii jechuun beeku warri biyya kanaa ummu haaruun naan jedhanii maaluma si goote ummu haaruun jennaan ummu haaruun dalagaa dalagatuu nu dhorkitee bakka deemnutti gufuu nutti taatii yoo ciifni gufuu nutti taatii karaa deemnutti yoo ishee argine akka maraatu godhanna maraadhaan maal godhare ani quraana sinitti bana qoricha budaa sinitti aarsa takkittiin nan dandeessa rabbi kiyyanna irra jira quraana immoo namni caalu hin jiru quraana sa'a 24 mana kiyya keessa nama beekan musajjila guddaadhaan bane akkanatti akka namni sirba dhaggeeffatee sirbaan baaramte ani immoo kanaan alhamdulillah dheerriba nagaa hirribnu nan qaban baradhe quraana banachuu baradhe yoo quraanni mana kiyya keessa hin jirre hirribni takkittiin nan qabu. Anu yoon akka tasarrimna fudhate ijoolleen kiyya daa'imni duudaan kun kaate ka imaama quraanaaf tahili quraanaan jedha sabkee barkiyya bani quraana naa bantu malee hirrafu naan jedha alhamdulillah kana isin rabbi keessanii amanuu dadhabbiirra sheexana amantanii sheexanni dabarsee immoo akkana isiniin taphata mee laala ijoollee mee maal isaan haa godhu mee ani akkamaa ta'u
waan godhiisii jireenya namaa keessaa bahi waan namaan qaaqin jetta waan nama tokko hin qaa'inani warruma kunoo siirii fi warra budaa nama nyaatuuf olii gaddeemu kana qabeetuma dabarsee waan kennuuf xalaata ta'e biyya kana keessatti. Kanaafiyyuu hedduu tokko gammadee nama. Wallaahi hedduu tokko gammadee waan hin yaadin mataan kiyya kun na bowwaafatee eenyumatu naaf ergee innaa namtittii kanarraa namtichi dubbii funaanee amma eessa jirti ishiinillee qabamtee mana hidhaa keessa jirti isiniin jechuu barbaada. Eenyu si ergee maaltutti si ergee ishiin beektaa jennaan ani ishii hin beeku ergameenii dubartoota 6 sana keessa haadha daa'imaa sanatu na ergee daa'ima kiyyaaf laaftee mana hidhaa kana na baasuu diddanii kan ana daran ishii miidhan meeqa jira. Ana mana hidhaa na baasuu didde jettee ishiitu haadha sabkee baritti na ergee jettee isiniin jedha. Mee ilaalaa kaame akkamuma taanaga akkamit jiraannamee ijoollee eessadha ina isaanii jedhee ani magaalaa kanammaa gadhiisee hin ba'u yoo du'e malee nama tokko sodaadhee magaalaa kanaatiin ba'u biyyi ka'an baatinuu kan wal nyaannee wal dadhabe malee biyyi kana maatee ani immoo uumam ba'u rabbiin tawakkalee jiran tawakkal taalalla inni na eega. Kana isiniin jedha uummata keenya. Kanaafiyyuu alhamdulillah hedduu tokko gammadee jechuudha. Ofii isaanii dhufanii mee maaqee kiyyarra maaggaloolii gadi maaqee kiyyarra deddeemu. Maan sodaadhee akkan dhokadhee mana keessa taa'uun deemaa hin hojjetadhaa bakka fedhe deemee galam biyyi ka'an baatii akka fedhe deema kaameraan bakka fedhe jira kaa ija hidhatan sanaatu xiqqoo dubbii balleessaa jira malee namni tokko naman sodaatu namni tokkos waliin sodaatu. Kanaafiyyuu kunoo namtittiin mana hidhaa keessa teesseellee mana hidhaa keessa teesseellee shiranatti yaadanii ammallee achitti tortoranii achitti shamu malee waliin baasan taanaan ana maaltu na naqe nama 100,000 meeqa haa ta'u. Amma namtittii kana qabsiisee kun Oromoon meeqa ati maaluma ati shanyiin kee maali ati eessadha ati Oromummaarraa dhalatte maa gaafane anaan na ajjeesuuf gurmaanii dhufamee Oromuma maan jedhiini ana takkittii kana na nyaatuuf magaalaa kana keessatti na qircatuuf malee mee maal nama godhan annaman ga'u wallaahi annaman ga'u bayee dalagaa kiyya galee mana kiyya ani suusii biraas hin qabu buna kiyya danfifadhee mana kiyya faa jedhee taa'u malee mandarara olii gaddeemu kana suusii hin qabu. Ani immoo ammallee aga danda'u waan sirreessuu yaala malee isin sodaadhee duubatti hin deebi'u warra siiriis warra jinniis warra budaas takkan sodaadhu. Khalaas ani kutadhee jira durarraa isiniin jedhee jira. Egaa har'aaf isuma kana isiniif qabadhee dhufee hedduu tokko gammadee alhamdulillah rabbil aalamiin warreen na jaallattan warreen na gammaddan hundi keessan ammallee du'aa'iif naaf godha warri kun warri gurmaa'ee jiru ganaa ol yaa'ee inshallah maqaa kiyyaan yookiin siirii fi jinniin hin dhabama yookiin immoo ana na dhabamsiisu ta'a alalla tawakkalta Allah ani hin sodaadhu alhamdulillah rabbil aalamiin ammallee rabbiin na eege ammas immoo akka inni na eegu abdii guddaan qaba rabbii gaditti immoo isin hordoftoonni kiyya du'aa'iin naaf godha. Warreen immoo jinnii fi maalii deeggartanii afaan bantan as jalatti muraasni keessan rabbiin aqlii keessanitti isin jijjiiru namni seexana jala deemu deebi'ee seexanuma ta'a malee nama nagaatti hin deebi'u jechuu barbaada. Egaa har'aaf waan kun ishuma kana isiniif qabattee dhufte yoo balleesses naaf kalchaa galatoomaa jiraadhaa viidiyoo biroo naga walitti deebinutti turtii gaarii.